Rabbiin ni tursiisa malee haqa dhalaa kana inuma baasam. Keessumattuu dubartoota biyya Arabaatti zulmiin irratti raawwatame. Mucayyoon isin argaa jirtan kun Zaaraa Oromoo jedhamti. Namichi zulmii isii irratti raawwate nama amma wiilchareedhaan deemaa jiru kanam. Dubbichis akkanam. Namni maqaan isaa Tafarii jedhamu kun Zaaraa sanyii Oromootti dhihaatee siifan du'a siifin kaa jechuudhaan yeroo dheeraa waliin dubbatee viidiyoo waraabee miidiyaa irra gadhiisee hamilee isii cabsee hiriyoota isii akka isiin saalfattu taasise. Ergasii kunoo innis paaraalaayizii ta'ee kursiidhaan deemaa jira. Nama miidhinaa onnee namaa hin cabsina. Zaaraan intala Oromoo jabduu yeroo qabsoo san keessatti gara sooshaal miidiyaatiin namoota hunda caalaa dhageettii qabdu turte. Sagalee hawaasa bal'aadhaaf ta'uudhaan hedduu hawaasa tajaajilaa turte. Zaaraan nama akka itti dubbattu beektuu fi nama onnee ajaa'ibaa qabduudha. Namni tokko isitti dhiyaatee ture. Namni sunis artistiidha ture. Aartii keessatti yeroo hedduu beekamtii qaba ture. Yeroo sanitti bifa qabsaa'aa fakkaachuudhaan Zaaratti dhiyaate. Zaaraan gola maadaamii keessaa mana Arabaa keessaa hojii hojjechaa ummata kana tajaajilaa kan turte yoo taatu, namichi itti dhiyaatee hariiroo wajjin uumuudhaan erga hariiroo isii waliin uumee boodam Zaaraa sossobee qalbii isii cabsee ture. Dubartiin qalbiin isii laafaa waan ta'eef namichi kun Zaaraa irratti bilbiluudhaan viidiyoo qaama isii duwwaadha irraa waraabsisee ture. Erga viidiyoo waraabsisee boodam maallaqa akka ergituuf Zaaraa irratti gochaa zulmii saamichaa irratti raawwachaa ture. Maallaqa isiin ergaa turte erga nyaatee fixee boodarra isiinis dadhabattee maallaqicha erguu dhiiste. Akkuma isiin maallaqicha erguu dhiisteen viidiyoo isii san sooshaal miidiyaa irratti gadi baasee mucattii tana qalbii cabse. Zaaraan erga guyyaa san qalbii cabdee booda sooshaal miidiyaa irra deebi'uu hin dandeenye. Yeroo tokko dhukkubsattee biyya ambaa kana keessatti dhibeedhaan erga dararamaa turtee booda hawaasa isiitti iyyattee namoonni hedduun sagalee isiif ta'uudhaan Zaaraan gara biyyaa akka galtu godhame. Zaaraan erga gara biyyaa galtee waggaa 6 taha jedhamamu. Namichi Zaaraa qalbii cabse kun amma immoo dhukkubsatee miilli isaa irratti laamsha'ee kunoo wiilchariidhaan deema. Gaafa sana immoo gochaa isii irratti raawwachaa ture saniin inni kan akkanatti deebi'ee miila isaa dhabee laamsha'ee deemu kan ofse hin fakkaatu. Ilmi namaa gaafa zulmii namarratti raawwatu boru Rabbiin akkam na godha jettee yaaduudha qabdam. Kaleessa obboleettii teenya irratti zulmii raawwate har'ammoo Rabbiin jazaa isaa isaaf kafale nama keessaa isa baasee wiilchariin deemaa jira. Zulmiin ni tura malee abadan abbaa zallame sanitti inuma deebi'a.